Kaba imana abba imana kaba imana saba akkamin gacheese irrimni nakaba yoo galfata nyaate seerana daba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba imana kaba imana abba imana kaba imana saba akkamin gacheese irrimni nakaba yoo galfata nyaate seerana daba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba Basati fi wada galeki ya sabdeti lupo farege kapsa singeto lutte kenne gonni kalfata kanyane daloni 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 Karone karo banande hunda gare Isoso wamno enyuma kenyo banera Agas kamno ne falmana erati kapso Kalo tako bete no tino waranga prome Karone karo banande hunda gare Isoso wamno enyuma kenyo banera Agas kamno ne falmana erati kapso Kalo tako bete no waranga prome Ilman dada zati waranga prome Ilman ele motu waranga prome Kawa koko choti bara Nubaranga brune Ilmana bisheti bara Nubaranga brune Abdisa agati bara Nubaranga brune Sanji worke choti bara Nubaranga brune Imana kaba imana abba imana kaba imana saba akkamin gacheese irrimni nakaba yoo galfata nyaate seerana daba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba imana kaba imana abba imana kaba imana saba akkamin gacheese irrimni nakaba yoo galfata nyaate seerana daba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba akkamin gacheese irrimni si kaba dis galfata nyaate seenaan si adaba Rasena taate waan fageenya kan nuti gostaanaan beekna gochameenya yoos dhalootaara eenyutu gabroomsa kan nuti boyaanuuf gowwoomsa kan nuti boyaanuuf gowwoomsa kan nuti boyaanuuf gowwoomsa kan nuti boyaanuuf gowwoomsa kan nuti boyaanuuf gowwoomsa
Karoomne karoo banannee hundaa garee Isosoomamnu eenyummaa keenyoo banneerraa Agas qabnoonni falmannaa irratti qabsoomne Dhaloota qubeetti nuti nu warra gabroomne Karoomne karoo banannee hundaa garee Isosoomamnu eenyummaa keenyoo banneerraa Agas qabnoonni falmannaa irratti qabsoomne Dhaloota qubeetti nuti nu warra gabroomne Ilmaan Taaddasaati bara nu warra gabroomne Ilmaan Eleemootu bara nu warra gabroomne Kawwa Kokotooti bara nu warra gabroomne Ilmaan Abisheeti bara nu warra gabroomne Abdiisaa Agaati bara nu warra gabroomne Sanyii Warqeetooti bara nu warra gabroomne Harka fuunee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa teekinooloojii kan biyya alaa teessanii biyya keessa teessanii iddoo garaagaraatiin nu daawwachaa jirtanii akkam nagaa jirtanii fayyaa keessanii jecha nutis kan wajjin qophii kana isinii dhiyeessaa jiru anis Riyaad Bashiir har'aa hamma kan isinii jalqabuuf ta'e sagantaa keenya guyyaa har'aatti guutuu Oromiyaa keessatti wantoota taamanii fi akkasuma har'aa guyyaa har'aa kanatti filannoon Tigraay yookiin naannoo Tigraay maal irra jira Tigraay hoo maalitti qophii akkamitti jirti fi akkasuma immoo waloo sagantaa biyya haalaatii fi akkasuma sagantaa haala qeerroon irra jirtuu fi tarkaanfii qeerroon fudhachaa jirtu irratti maaltu akka deemamaa jiruu fi akkasuma guutuu Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana haalli laganna gabaa yookiin ammoo gurra geejjiba maal fakkaata akkamitti olee guyyaa kaleessaatii fi har'a sammuu akkamitti itti bari'aa jirti kan jedhu si odeeffannoo keenya kan biyyarraa qindeeffanne isiniin geenya. Kanumatti aansuu fi guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa kaleessaa akkuma oggurriin akka gaariitti yookiin injifannoo qeerrootiin ooleetis jira. Naannoo garaagaraatii fi akkasuma magaalaa Finfinnee keessattis guyyaa kaleessaa haalli taateedhaan haala waltaa yookiin ammoo dinagdee irratti dhiibbaan guddaan jiraachuun isaa odeeffannoon kenna ka biyyaa odeeffanne akkasitti ibsa. Keessaan guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti haalli jimaadhaa yookiin ammoo hawaasni beenzila dhabeetiin kallattii hedduudhaan haalli adeemaa jiru gaarii miti oggurraan qeerroodhaa tarkaanfii guddaa karaa geejjiba irratti tarkaanfii fudhatan ekonomii biyya saniitii fi waa'ee ijoo yookiin ammoo akka guddatti kan ilaalamaatis jiru yookiin xiyyeeffannoo keessa kan yeroo ammaa kanatti bilisqinnaa weerarsaa jiru ta'uu isaas odeeffannoon keenya kan biyyarraa arganne ni gabaasa. Itti aansuun naannoo garagaraatti qeerroon tarkaanfii garagaraa fudhataatis jiranii warroota konkolaataa yookiin ammoo geejjiba labsii qeerroo cabsanii deemaa turan irratti tarkaanfii akkuma argaa jirtanii shaashaa irratti qeerroon tarkaanfii garagaraa fudhataatee ooleetis jira. Haalli duula amma lagannaa guyyaa 5 fitaame yookiin kan marsaa 4ffaa kun yeroo ammaa kanatti haala mijaawaa yookiin haala qindaa'aa ta'een kan hojjetamaa jiru naannoo Oromiyaa iddoo garagaraatti garuu darbee ni hojjetaa jira jechuunis odeeffannoon biyya keessaa nu gahee ni ibsa. Kanuma wal qabsiisee guutuu Oromiyaa keessatti taatee garaagaraatiin haaluma tarkaanfii mootummaa bilisqinnaa fudhataa jiruunis qeerroon tarkaanfiin keessan duubatti nun deebisu ammallee karuma fuulduraatti deemna. Akkasuma ajjechaa fi reebichi yeroo ammaa kana taasifamaa jirus nu duubatti nu deebisuu hin danda'u guutuutti jechuun haala tarkaanfii boonsaa ta'een injifannoon kan qeerrooti jechaa yeroo ammaa kana dhaaddannoo fi dhageessisaas jirani. Kanuma wal qabsiisee guutuu Oromiyaa keessatti yeroo keessatti haalli waltaa yeroodhaati kan yeroo ammaa kana haala bilisqinnaa yookiin naannoo garagaraatitti dubartoota keenya irratti tarkaanfii garagaraa fudhachaatis turan. Kanuma wal qabsiisee dubartoonni keenya kan biyyoota garagaraatii fi akkasuma ammoo haaluma shaashaa irratti argitan kanaan dubartoonni keenya kan biyya alaa jiranillee tarkaanfii kana yookiin ammoo hiriira kana cimsanii itti fufaatis jiran. Kanuma wal qabsiisee
haalli guyyaa haddaa oolmaa Tigraay maal fakkaata qophiin Tigraay guyyaa kaleessaa hoo maal fakkaata ka jennee wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa yookiin Tigraay yookiin naannoon Tigraay filannoo gaggeessuun isii beekaman kanumaan wal qabsiisee guutuu Oromiyaatii fi akkasuma ammoo yeroo ammaa kanatti haalli lagannaa gabaatis osoo jiru haalli ammoo magaalaa Maqalee keessatti taasifamu yeroo baay'ee fi amma kan mootummaan xiyyeeffannoo keessa jiru akkasuma ammoo mootummaan bilchiqinnaa kana ni kuffisa yookiin ammoo hamilee isaa cabsa jedhamee ka eegamu guyyaa har'aa filannoo taasifamu yookiin naannoo Tigraay. Kana wal qabatee haalli naannoo Tigraay yeroo ammaa kana keessa jiru kallattii kamiinuu kan konkolaataan seesisu kamiinuu haala jiruuni of eeganii yookiin ammoo waraanaan of marsanii akka naannoo filannoo fi gaggeessaa jiranii akkuma odeeffannoon keenya kan naachirraa arganne ni ibsa. Kanuma wal qabsiisee Abiy Ahmad guyyaa kaleessaa naannoo tokko irratti deemee taatee garaagaraa yookiin ammoo akkasuma Shimallis Abdiisaa naannoo Oromiyaa keessa deddeemee Abbaa Gadaa Birmajii irratti haala keessumnati yookiin ammoo achitti deemee argamee haalota garaagaraa dabarsaatis turuu keessan keenyan yaadattan. Kanuma wal qabsiisee kun ammoo haala bittaa yeroo ammaa kanatti ni ta'amoo hin ta'u jechuun Oromoo waan akkasii hin fudhatu afaaniin sobamuu fi afaaniin sossobuu biraa dabree jira. Uummanni Oromoo dhiigaanii yeroo ammaa kana kallattii ofii kan labsachaa jiruu fi akkasuma qeerroo fi qarreen dhiiga itti lolaasaas akka jiranii kanumaan asumaan Oromiyaa miidiyaa teknoolojii irraa yeroo keessatti kan isinii gabaasaa jiru. Kanuma wal qabatee guyyaa dheengaddaa irraa eegalee Awaashii yeroo baay'ee yeroo galaanni Awaashii yeroo ammaa kana namoota hedduu buqqisee akkasuma biyya keessaa fi Suudaanis baay'ee haala miidhaa guddaa akka irra jiru Oromiyaa miidiyaa teknoolojiin yeroo keessatti isinii gabaasaa turuu isaanii yaadattan. Kanuma wal qabatee bishaan Awaash magaalaa Kaartumii siidaa naannoo beekamaa yookiin ammoo yeroo ammaa kana iddoo seena qabeessa jedhanii Suudaan keessatti kalaallamu yeroo ammaa kana bishaanii nyaatamee jiraachuu isaa odeeffannoon keenya ni gabaasa. Kanuma wal qabatee haalli yeroo ammaa Oromiyaa keessa jiru maaliif deema kan jedhuu fi hadhasii qeerroon akkuma gurraan geejjibaa kan Oromiyaa jiru har'allee guututti akkasumatti akka itti fufaa jiru qeerroon keenya kan biyya keessa odeeffannoo nuuf gabaasan akkasumatti haalli kalee galgala warroonni naannoo tokko irraa federaalli karaa bananii qeerroon halkan edaa itti deebi'anii akkuma argaa jirtan kanatti halkan edaa itti deebi'anii kallattii jiran cufaniis jiranii jechuudhaan odeeffannoon keenya kan biyyarraa arganne ni gabaasa. Kanuma wal qabatee haalli waltahaa biyya keessaa qabsoon keenya itti fufuu qaba. Kaleessasii qeerroo kan kiiloo 4 isa seensisee qeerroodha hadhallee ka buusuu qeerroodha. Akkasuma sagaleen keenya haadha gaamuu daawun Abiyyi Firii Jawaar Muhammadii jechuudhaani odeeffannoon keenya kan biyyarraa arganne yeroo ammaa kana qeerroon hiriira taasisuufis akka deemani keessaanii naannoo Dodolaa fi Hadabbatti guyyaa dheengaddaa ajjeechaa suukaneessaa kallattii hedduu mootummaan fudhateeni tarkaanfiin kuni ammas cimee itti fufuu qaba. Qeerroon duubattiin deebinuu karri ajjeechaa fi kan wayyaaneen hidhattee funyaanii hidhattee nuree baaturtee injifanneeti. Abiy Ahmad ammoo guyyaa muraasatu isaa hafaa kufuuf jettee qeerroon Hadabbaa. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa teknoolojii guyyaa keessatti haala waltahaa Oromiyaa keessa jiruu fi taateewwan garaagaraa isinii qopheessinee isinii dhiyeessaas jira. Akkasuma warroonni hanga amma YouTube chaanaalii keenya hin beekne akkasuma immoo peejii Facebookaa fi kallattii Twitterii keenyas namoonni hin beekne Oromiyaa miidiyaa teknoolojii jechuudhaani follow fi subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma nu hordofuuf kallattii Oromiyaa miidiyaa teknoolojii haala waltahaa Oromiyaa keessa jiru guyyatti qabadhee isinii dhiyaataatis turre. Haala odeeffannoon kun hawaasa keenya gahuuni odeeffannoo biyya keessa argachuu barbaannani haaluma gabaabaanii yeroo keessatti akka isin gahu yoo barbaadan akkuma argitan kana follow fi subscribe gochuus hin dagatina. Kallattii kanaan warii raabsaa jechuunis asumaan isin ibsina. Kanuma wal qabatee haalli waltahaa Oromiyaa keessa jiru kan guyyaa har'aa kan fakkaata akkasumaan kanatti dabree
Baqattoonni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jiisaan yookiin magaalaa Jiizaan keessatti argaman hidhamtoonni 9,730 ta'anii yeroo ammaa kana miidhama guddaa keessa jiraachuus ni ibsan. Akkuma kalee dheengaddatti viidiyootii fi kallattii garaagaraatiin isinii dabarsaa turretti ammallee kallattii hedduudhaan guutuu odeeffannoo kanaa kan armaan gadiitti itti dhiyaadha. Qeerroon Oromoo biyyarraa gabrummaa baqatanii biyya ormaa keessa jiraachuu fi yeroo murteessanii biyyarraa bahanii galmeen isaanii yookiin carraan isaanii milkaa'uu dhabee ammas mana hidhaa keessatti dararamaattis jiran. Qeerroon Oromiyaadhaa diinagdee biyya keessaatii fi akkasuma dhiibbaa mootummaa biltsiqinnaatii fi akkasuma biyyarraa bahanii biyya namaa keessa jiraachuus ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee carraan isaanii yeroo ammaa kana mana hidhaa ta'eetis jira. Carraa jireenyaa jijjiirannaan biyyarraa bahanii yeroo ammaa kana biyyarraa bahanii si milkaa'uu hin dandeenye yeroo ammaa kana immoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiran baatii 9 baatii 6 guutuu fi yeroo ammaa kana dararamaa jiran. Kutaa lakkoofsa 6 fi 11 keessatti yeroo ammaa kana kutaa lakkoofsa 4 fi 6 keessatti yeroo ammaa kana dubartoonni hedduun miidhamaa jiraachuu ni yaadata. Akkuma kalee fi dheengaddaa viidiyoodhaan isinii gabaasaa turetti ammallee akkuma shaashaa irratti argaa jirtan kanatti dubartoonni kunneen dhumnee du'aattis jirra. Uummanni Oromoo nuuf birmadhaa jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifataatis jiran. Kanumaan wal qabsiisee dubartoonni teenya kan Saudi Arabiyaa keessatti mana hidhaa kutaa Jiizaan jiranii yeroo ammaa kana haalli suukaneessaa yookiin nama yaaddessu keessaa yeroo ammaa kana suuraa keessanii fi viidiyoo keessa maa baastanii jechuudhaan telefoona nurraa guurachaa jiranii. Kanaaf ammoo uummanni Oromoo sagalee nu ta'aa nu bira dhaabbadhaa as keessaa nu fuudhaa jechuudhaan sagalee ofii uummata Oromootiin dhageessisaas jiran. Kanumaan wal qabsiisee kutaa tokko keessatti nama 900 fi kutaa tokko keessatti nama 9,230 akka hidhamaa jiranis mana tokko keessatti odeeffannoon kennaa guyyaa keessatti ni gabaasaatis turre. Kanumaan wal qabsiisee yeroo waltaawaa kana keessatti uummanni Oromoo qeerroo yookiin biyyarraa baqatanii carraa biyyarraa baqatanii jiraachuu hin dandeenye mana hidhaa Jiizaan keessatti rakkachaa jiran bira haa dhaabbannu sagalee walii haa taanu jechuudhaan odeeffannoon keenya kan Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii achirraa odeeffatee kallattii makanaan isiniif gabaasa. Kanaan wal qabsiisuu fi nuti karaa qoonsilaa yookiin ammoo karaa imbaasii achi jiruttis yogguu bilbillu haalota tokko yookiin kennaa waraqaa nama 2,200 karaa biyyaatti ni deebisuuf deemnaa torbee kana keessa jedhanii odeeffannoon tokko nu gahee jira. Kanaan haa ta'uti yeroo waan kana ijoolleedhaan bilbilee wanti kun isin gahee jira, wanti kun kana godhamee jira jennee gaafannu wanti karaa kutaa keenyatti wanti kana godhamee tokkollee hin jiru. Kana jechuun sobaa guyyaa kaleessaa dhufanii haala qorichaa hasaasiyaa waan jedhamu tokko nu kennanii deemanis jiranii. Kanaafuyyuu ammoo ka dhufee ijoollee kana dubbisuu keessaanii imbaasii as keessa dalagu uummata Tigraay kan afaan Tigriffaa dubbatu qofaadha. Kan afaan Oromoo dubbatu tokkollee arginee isaan wajjin dubbannee walii galuu hin dandeenye. Haalli achi jiru baay'ee yaaddessaadha jechuu fi odeeffannoon keenya kana achirraa odeeffannoo waltaawaa jechuudhaan odeeffannoon keenya kana achirraa nu ga'e akkas ibsa. Kanumaan wal qabatuu fi haalli waltaawaa biyya san keessa jiru baay'ee yaaddessaa fi haalli yeroo ammaa kana haalli imbaasii itti gaafannee odeeffannoo irraa arganne haala COVID-19 wal qabsiisee karaanis ugurraa xayyaaraa yookiin balallii waan hin jirree fi haganaa bulaniis turani. Ammas ammoo karaa biyyaatti yeroo keessatti ni deebifna irratti hojjechaatis jirra jechuudhaan odeeffannoo keenya Oromiyaa Miidiyaaf Teekinooloojiif kennani. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Teekinooloojii, akkuma argaa jirtanii fi akkuma dhagahaa jirtanii haala waltaa'aa guutuu Oromiyaa keessa jiruu fi kan alaa jirusii odeeffannoo keenya kan har'aa qabannee isinii dhiyaanne kan waan goolamu. Odeeffannoo keenya kan biraa qabannee haga isinii dhufnutti ulfaadhaa.